في فوق التي وري ارتراح ونرى قطقطني بس انتونا قويني وهيرين ومسينا وهيرين ومسينا سنمودت يا لا تجهزوا داتني بر يمسشا قوي مي في فوق التي مي قوي فيديو يساتك الهلا كونو ديما دي وانتي جافي فيديو يسا كوبي لينك مال غدافي هرموننا من والله سنين كنا من والله نقدر بر ويبس الشا أبشر شي أبشر فردتا أما سنين ديما if you want ما كان قالتي جيم تبدي درانو مجافو تاني اوف نرانغوري ناورو اوف نرانغوري نا please guys البلامي أبو أنا guys كوبي لينكي شير غدا فيش just فتاي سنغورو في أكاسي كلتهما أبشر فردتا جين شرطي rakkoon guddaan uumame akkanatti fakkaatuuf rakkoo guddaa uumama fakkaata. Rakkoomsi tokko barreessaa isiniif hin hima. Silaa yoo himeettanaanii beektanii dhoohisuu hin beeku hintanii jechuun waan dhoohifamuuf waan dhoohifamne ni jira. Rakkoomsi tokko barreessaa. Hin himna gaallaa uumma salli alaa Muhammad maaltu jira? Wanti amma wanti برج خليفة إن كينيا سنو بني أو بتأم رجيم سلونا عند برج خليفة من نايو برج خليفة كينيا برج خليفة فرنسا جنا غايب سشاغو برج خليفة كينيا ركوني سو من كيسا جيمي نسا أنا جيمي نسا كويا كودشانيتي مارش كويا كودشانيتي أجرام maaltu jira seetan uummanni keenya kuni ijoolleen mana madaamaa marra guddaan isaanii erga furan booda meeshaa dhiqan. Erga meeshaa dhiqan booda immoo innaa meeshaa dhiquu keessa ijji isaanii dadhabdi. Amma wanni aan sodaadhe mucaanis diimaa akka ibsishaati. Mana ibsishaa seenna jaanii wayi mana mucaa sanitti hafanii jeen sodaadhe. Amma achi dhaqanii wayi leenca darbanii wayi achi dhaqanii taaptaa godhanii jeen sodaadhe amma. Yoo manni jechuun mucaanis diimaa akka isaati. Soomana laftinis namninis guyyaa 15 hin dadhaba. Kaanis meeshaa dhiqa. Mana wallaalanii yoo aanuu yoo achi dhaqee leenca darba jeen sodaatu jira ba. Haaza mushkila. Haaza mushkila guys. Arkitanii xiinxaltuu teessan arkitanii sah kalaamik jaa maaki jaa barreessaa. Waachi dhayinee kasaarraa jeeti jaati bar. Mataanis firiiziidha mucaan suni. Achi dhaqee leenca darbee Oromoonni galabbatti yaa gaayis. Mee maal hooyyamee gaayis. Man ishaalaan. Tacannaku ko. Hojii keenyaa dhunaan jedhan maal hojii keenyaa barra koon akkasii bar. Kan laata. Kenya. Naam. Maal ma wayyaamma. Maal shuggutii teenyatti mana Eertiraa hojjolti muuteef na guyyaa 15ti. Saanuu mo'amni. Inni jibanna malee inni jibatamnu. Margishaa. Salaam alaikum. Jiladhisi. Otusi kamnu hin jibatamne moo? Manuma hin jibanna. Kun amma Eertiraa hojjeta gaaxamuu deemna. Guyyaa 15 booda akkasii jirtu. Hin jibanna. Lafti soo ma warran barbaadara Margishaa. Mana keetti waan argamu moo?
Guys, waan dandeessan godhaa shi guyyaa sana. Taabtaabis godhaa, koppiliinkii godhaa, waan qabdan gadhiisaa bicha waan qabdan gadhiisaa. I don't know. Ni moona jennee abdii qabna garuu mucaan hedduu cimaadha. Mucaan kabbaar ነው ልጁ በጣም ከባድidha mucaan. Amma mi guys. Amma sani yoo moomii bar moomeen jettanii bar mooman jettanii akkas ta'a mi dubbii. Azza. Kisha ko ba so bundu je sera waru fusiga inde mangitu. Waru fude waje so mun barbadara. Abu kottu an Ertira wajjin deemaa sinjaa waa'ee fuudhaa soita gabba himi. Hai maali hun? Na fuusisi. Mi amma saa kana waan akkana haasa'u mucaan kun ni amma rabbi jedhaati. Guys, waan qabda walitti qabadhaa muwa. Ishi? Assalamu alaikum warahmatullahi. Taabtaabilee bakka waan dandeessanaa? Maki. Guyyaa 10 hafe bara. Guyyaa 10 hafe. Guyyaa 10. Akkam fayyaa kedhaa? Nagaa fayyaa. Jirtaan jabatta? Jirra. Anuun abshir jetti faamiliin tiyyaadhaan abshir. Jirtaa nagaa kedhaa? Nagaa. Nagaan dhageessu. Kun olaa kana bar. Oromoon soomana keessa hin dhageessu baramma. Haala kanaan ibsishaa moosisuu deemtan jechuu. Reyaa akka moosifna waan qabnuun itti dhiyaannaam. Kunoo hin dhageessan. Amma mana ibsishaa seennettanii mana Tigriffaa qaalicha Eertiraa seenuu jaan kana ala kanaan. Isin Mu'amuun qabu mu'amuun qabu. Taaroof nyaaddaa ishii gaayis ija keessan akka waa arkuuf. Anillee naarrarraanin eegala jechuudha. Angis takka gizee furaan achi furee gizeen furee booda waan arku isin galee hedduu waan hin quufuuf namni diimaan hundi ibsishaa na fakkaata karaa kanarra gizeen deemu jechuudha. Isin galee isin deemu jechuudha. Jaalalti isaa waan baay'ee. Waa'ee namni akka kiyyaatti deemtanii ammas mana Eertiraa san seentan jeen sodaadde bara yaa Oromoo. Maalitti? Jaalalti isaa waan baay'ee si qabee fi. Ati milishaa fi sintaatu wattaaddarummaa fi sintaatu gabbu'i. Way milishaa fi sintaatu way wattaaddarummaa fi sintaatu waa takkaa fi sintaatu jechuudha. Jaalala isaan nuti amma gaxxamuu deemnaan jechuu jira inni jaalala isaan. Amma waa'ee jaalalaa maaltu asee? Booksii seenuu deemnaa gizeen isin hin jiru. Qabsaa'uu deemnaa gizeen isin hin jiru. Maaliif nama dhageenyaa Oromoo? Akka dhee wallaahi isin waliina. Oromoo tan ooli. Ififuu qallatee biyya eega biyya dhaqe. Ififuu qallatee warri Eertiraa hundarraa qaxaqqaxani. Basantuuna qoyni. Way hireen umusiina. Way hireen umusiina sun umudeetti yaalaata jeesu dadhe bar. Ibsisha. Qoy mee ififuu bar qallatee mee qoy viidiyoo isaa takka laalla. Kunoo deemaati
wanti jaafi biitoo isaa koppii linki maal godhaafi. Oromoon namantaa wallahi isiniin kun namantaa wallahi hin qallatee bara weebsishaa abshirshi abshirin furdatta amma isiniin deema ififuu amma kana qallatee geemu taphatee daranuu mucaa fuutanii narraan godhinaa please guys